Ani waada maal qabaree jaartii duraan malee jechuun. Jaartiin duraa tum hin jirtu jaartiin duraa. Jirti bar isi si jaalataa yoo na caala. Okay, jaartii duraa waliin jirtanii Laa waliin hin jirru. jechuun addaan baatammoo waliin jaarsaa jaartiidha jirtan. No wal bira hin jirru. Isitu haadha faatee fuudhii naan jetti. Haadha faati isiin abbaa barbaadde siin hayyamtu. Haadha faati isiin abbaa barbaadde siin hayyamtu jechuun isiin hayyama isiitii wayii hayyama dubartiitii wayii deemtanii miti. An kasiin jechuu jiru. Kasiin jechuu jiru dhagaar taati. An kasiin jechuutu jiru. Jaartii san teeta duraa san waliin jirtammoo addaan baatan. Amma fuulumaan jirra lakka. Jaarsaa jaartii taatanii walumaan jirtanii jechuudha. Okay. Egaa waliin jiraatan fakkeenyaaf amma Itoophiyaa ji'a meeqa teesseeti? Akka biyya galte. Waggaa tokko. Waggaa takka. Haga biyya kana amma jirtu kana dhuftee jettee yoo xiqqaate jedhee Ji'a 8 I think ji'a 8 waggaa lama kana guutuu isitu si yaanne moo situ si yaanne? San qofaa miti. Achitti maalidhaa waggaa tokko ture. Taadaa waggaa kana hunda situ si yaanne moo isitu si yaanne? Jechuun jireenya kamal godhan wal yaannee maal gochuu dandeenya jireenya. Taadaa ishee amma jireenya okay. Fakkeenyaaf amma biyya kana jirtaati. Osoo ati Itoophiyaa jiraattee isiin biyya alaa jiraattee hojjetaa jirti dalagaa jirti anis as kana hojjetaa jira jetta. Ati amma biyya ambaa kana jirta. Maaliif bira hin finneesh? Maaf bira fiddee waliin hin dalan? Akkasuma yaadaa jirra achitti illee dalagama jira. Dalagaa bira qabdannee tumaan. Waa dalagaa jirra. Jechuun gara teettanii maal daladde? Dalagaadha kan. Meeqa kanaa keessa naasofnu? Keessa naasofna waan jiru hunda. Maasir nu gaafatte. Jechi Anama maali beekta? Jechi keenyaa gadhaama namni yoo Guys, mammaa ka wayiitu jira. Ani laala, ani yoo barbaachisaa ta'e abbaa ijoollee 5 qabutti illee nan heerumaan. Asaabii mana abbaa ijoollee 5 qabutti illee nan heerumaan. Sunnaan rakkoon qabu. Awwan ilaalladhu maali beektanii? Amma dubartoonni gariin bal'aadha. Deemee dhaqee waan dubartii ta'an godheetti hamataa. Takkanaatii dheetti hamataa. Jettee dhageeffatti. Waan na jaalatuufi waa'ee isii natti hime. Isii hin jaalatu ana hin jaalata. Nagee manchii mindazziinish. Boru siifillee qarbuma santu si eeggata. Dhiirri hadda dhufeetiin akkana naan jetti. Akkana naan jetti. Dhiirri tokko faati dhiifama naa godhaan luutiin dubartii takka jaalala qabsiisee biraa deeme akkana naan jettee narraa maraattee narraa akkas gootee narraa maalii taatee latti hin miidhamtaa jedheeni gorsee dadhabee maalii godhee wallaahi billaahi rabbiin kun bakka natti haaroo waan guyyaa takka waa'ee jallaatti hin dubban. Dubartiin gogaa kana lafaa ol kaatee dhiirarraa maraattu hin jirtu. Gogaa kana lafa ol kaatee dhiirarraa lafa duwwaatti irraa maraattu hin jirtu. Ammallee osoo inni dhaqee haa jedhee maal jedhee hin dubbisin dubbiftee waliin haasoftee akkasitti waliin indazii aanatti mibbaan nagar yaallamne hin jiru jechuudha. Ammallee dhufee maaliin wal gadhiiftan jaartii san teessa duraaniitiin gisee jette akkanaati keezii intala duraanii waliin tureessan. Anamma haguma fedhe abbaa barbaadetti osoo heerume intala duraanii waliin turte san keeziin isii jidduu kan keetiif isii jiru maali jedheen gaafadhu. Barulleen barbaadu akkanatti mulleen barbaadu. Barulleen fedhu akkanatti mulleen fedhu. Gatii kana ta'eef amma wanni si gaafadhee fi walittiin dhufnaa bultii walittiin ijaarannaa inshaallah buddeenni kiyyaa kan kee walitti jiraate achi keessatti wanni an baruu barbaade namni dubartii duraatiif bakka qabu zaareem nageem anaafis bakka qaba. Kabajaa qabuuf bakka qabuuf naatoo qabuuf. Anaafis bakka qaba. Egalee haguma fedhe baddu yoo taate nama dhiira tokko gisee ilaalu ishii maraattuu tana isii maraattuu bakka algabara tana ilmoo ofii faa yoo ilmoo irra qabaatan faa ilmoof jedhanii hin gatan.
ilmoo tana ka qaraasisu jira ka barsiisu jira ofiisiin bara heerumtee jirti ka biraa jala jirti akkasumattuu ilmoo ofii tana ka qaraasisu jira ka barsiisu jira ka maal godhu jira ka laalu jira ka seef godhu jira tokko tokko jaartiidhaan wallolee akkuma siin dura gurbaa tokko jimmaa sila gurbaan sun isiin suudii jirti birri itti erguu dinnaan guyyaa guutuu ilmoo lafaantumaa oole luka qabatee mataa ilmoo lafaantumaa oole ka akkasiillee jira jechuudha isin galee amma ka akkasii sanfata janajjantee itti heerumtuun dhabamtu bakka inni jaartee duraaniitiin wal hin feene wal dhabanii addaan bayanii ana ammoo na jaalataa dhiirri bakka takkatti hammeenya dalagee badduu dalagee onnee dubartii takka miidhee cabsee deeme zaaree maanchi mindanziinesh atis cabseetuma si biraa deema yookaan si cabsee si bulleesseetuma akkasii si wajji jiraata. Namni nama miidhaa deemu jechuudha. Sillee si magaya ibiddi ollaa gahe ollaan hanqatu jettee Oromoo yeroo baay'ee gatii kana ta'ee fi ani saniif si gaafadhe laal jaartii san teessa duraaniitti yoo bakka qabaatte kabajaa yoo qabaatte rispeektii yoo qabaatte si galee isiidhaaf isii gadhaabuudhaaf wanna jechuudhaaf kan yaaddu yoo taate anaafis waan gaarii yaaddaa waan gaarii hasaabdaa kanaaf si gaafadhe anamma abbaa manaa kiyyaani waan atta guddate adda fagaate tuyyuu addaan nu baasee waggaa lama nu eegsisa abbaa manaa koo si galee addaan nu baasee addaan fageessa osoo akka qabduu harmaatitti addaan bahuu baanne natti tola qabduu harmaatiif dubartiin addaan baatee tolti akkas addaan bahuu baanne jaarsa kee natti tola sa'a 24 hiyyoomannellee hafuuruma waliisan beelofnellee hafuuruma waliisaniin osoo jiraanne natti tola. Wanni akkasii sun waan argamu miti jechuudha. Saniif si gaafadhe malee yookaan isii haagattu yookaan isii haagattu. Kanaaf haadha faaxee siin jenna bar wanti haadha faaxee siin jedhanii fi yookaan ati faaxee deettee miti. Faaxee hunda bakka buutee madaa jaraa dubbattaa har'aa miti. Gaafa sirratti olola oofan sanuu kana dubbataa ture beekta. Ammuma kana haasaa ture nama dhufee gabaatti fudhate si galee. Haati faaxee nama dogongora ofii bira taree ijoollee biyya arabaa guutuu gorsaa turedha. Isiin dogongora kan raawwattu warreen qabnattan fidaa jennee haasaa ture si galee. Gaafiin kee baay'ee bareedaadha. Haasofni keellee baay'ee haasofni na taasifatte kun hundi isaa waan dhugaati. Waanuma jirullee namni kee isatti filaala. Kan badii qabus kan gara fuulduraattis hundaafuu ni ta'a jechuun ati akkuma galtii taasisuu dandeessaa ofirraasuu dandeessaa garuu ergaan kee kun hundi isaa ergaa namni osoo googilii keessa seenee mallaqa fedhe kafale argachuu hin dandeenyedha warra shamaraatiif. Yoo shamarri ammaa waa maraafuu yeroo kana keessa gurra hin qabdu waan ta'eef malee oomaa namatti mul'ata waan ta'eef malee kuuma jiru akkasii gaaffii bareeda gaafatte abshir waan takkan shakkin. Onnee ittiin nama minuun qabnu shakkinatti fataa'edha. Atamma jechuun an rakkoon qabu isin lachuu horachuu nan danda'a isin lachuu jiraachisuu nan danda'a rakkoon qabu waliin haa jiraannu jiraarta. Ani akka mataa kiyyaatti akkasidhee yaada maaliifi isillee haga danda'een taphabiin jedha yoo dadhabe rabbi jira haga danda'uun isin gargaara. Kalas bakka taate okeesh. Bakki jiraannu eessa jiraan? Bakki jiraannu fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa san beektaa biyyi sun hagammaatti ekonomiin isiillee xiqqoo isii yaanii jiraami waliigaltee nagas mara hin jiru gara fuulduraatti. Itoophiyaa yoo mallaqa qabaatte jiraachuu hin dandeessu? Hin dandeessa. Mallaqni akka itti jiran hin dandeessa. Amma dhugaa dubbachuu fi mallaqa akkasitti Itoophiyaa itti jiraatu san hin qabu waan hin qabu. Fakkeenyaaf mana tokko qabaattee mana tokko qabaattee makiinaa manaa qabaannaan achiin gargaan hojjettee baatee hojjetaa ooltee galtaa. Makiinaa manaa qabaadhe maal dalaga? Oobarii ittiin dalaga. Raayidiin. Yaa sunillee ta'a raayidiin ta'a sunillee bar guyyaa guutuu liiga deemaa ooltee qarshii yaanii kumuu tokko fa'aa kumuu lama hojjetta. Ani sinan hojjedha. Xiqqoo isii biyyuma arabaa kan shaqqalleessu biizinasa irratti gallee wayyu. Biyya arabaa kana mi'a fakkeenyaaf ni hojjettaa daladdee namatti achi ergitaa akka abbaan yaadu gabaan hin gurgurtu jedhanii akka ati yaaddu maatiin keessatti hin godhan. Akkam goota. Nama bilbile maal jetti?
Amma mallaqanii hojjetta biyya arabaa kanatti. Mallaqa hojjette jettu kana maatiitti achi ergita. Maatiitti achi ergitee yoo jette akka abbaan yaadu gabaan hin gurgurtu maatiin kan kee akkasitti maatiin keenya akkasitti yaadee nuuf hin hojjetu maal goona. Maal amma zabanni tole mallaqati akkaawunti irra kaa'atta malee maal goota warra ergitare. Guyyee. Mallaqani birrii kuma takka Itoophiyaadhaa akkaawuntii irra kaa'uun barbaadu. Hin ta'u dogoggorri guddaan itti qabdu kun uraawwan ishee kana. Akkaawuntii mataa keetii yoo qabaatte irra galfatta mallaqa. Yoo akkasaa maatiin kee rakkate yookaan yaadhaaf abbaa kee waa barbaachise nama sanii waa wayiin qootachi booda mallaqa kee akkaawuntii irra kaa'atta akkaawuntii kee irra kaa'atta. Birrii maaliif akkaawuntii irra kaa'uun feene beektaa birrii? Ati birrii 100 akkaawuntii irra keettee lafa kaa'urraa lukkuu fireeshan yookaan ammoo hoolaa fireeshan bittee margatti sooruu sii wayya. Sun yoo nama qabaatte yaa sun yoo namni ati irra dhalatte sun waa'ee biizinasaa beekee ittiin fashoose mush nama keetii miti nama si aanuu yookaan amantuttuu kan ta'e mala nikee akka hojjetu ta'uu hin dandeessa san. Sun akkaataa maatii keetiitiin ila. Garuu immoo bakka ittiin jirretti yoo maatiin keessa waa'ee daldalaa beekuu hin dandeenye mallaqa kana waa godhee fiduu hin dandeenye mala nikee yoo lafa sitaa irra si wayyaa. Yookaan immoo nama dalaguu beekutti kennuu maraa rakkoota kan qabu mala nikee lafa taa'u sun dhuga. Garuu yeroo kana keessa amantummaa waan baddeef waan qabdu suuf makeetu irra buufataatu man deemte. Yeroon kun yeroo ilmi namaa itti wal jallamu waan ta'eef ani sitti mallaqa ayyuu qabu. Mallaqa hin qabu? Mallaqumaan qabu amma bakka yoo dalagee argadhe malee hin bahuutu. Garuu waan qabuuf fakkaadha rakkina agarree homaa of duraan qabu garuu yoo akkatti of ilaalu sodaa wayii ofirraan qabu dalagee argadhanaa fakkaata. Shakkii hin qabu jechuudha. No, ka mallaqa waliin namni dhalatu hin jiru bar jechuun mallaqa laal mallaqa karaa lamaan argatta. Mallaqaa fi qabeenya karaa lamaan argatta. Tokkoffaa hiriyyaa gaarii irraa mallaqa ni argatta. Hiriyyaa gaarii ka biizinasa beeku akkamitti akka hojjetan akkamitti akka bayan akkamitti akka galan ka beeku hiriyyaa gaarii yoo jedhe hiriyyaa farshoo hiriyyaa gasti makanarra xulxul jedhu yookaan ammoo hiriyyaa beera laakka'u siigalee akkatti beerataan baasanii taan fidan si barsiisu osoo hin taane hiriyyaa biizinasa keessa jiru hiriyyaa sa'aatiin takka isa biratti warqiidha. Anama hiriyyaa akkasiin qabu. Hiriyyaa sa'aataan ka isa biratti warqiidha yoo qabaatte mallaqni ni dhufa. Nama sirriitti hojjetee hojii biizinasi bakka akka itti hojjetan ka indalannaa nama siin jedhu yoo qabaatte wallahi ati gaafa waggaa takka waan biraa keessa jirta. Dhugaa wallah dhugaa. Amma rakkoon nama kennaa maali yoo jette hin dhufaa caammaa firee sadii of duuban kaayaa haga caammaan sun gurguramu waan biraan dalagu. Numa ta'a. Maqaaf suuqii banatee jira. Ataan fakkeenyaaf shaampoo kana gurguraa jirta ni ilaalta gabaa isaa haga ji'a 2 3 4 ni ilaalta. Akkaataa inni itti deemaa jiru sa'aatii keetii fi yeroo keetii fi wannoo keetii qabeenya biizinasa keetii walgitaa itti fuufi. Walin gitu bakka san nama biraa buuftee ka birootis seenuudha. Biizinasa biraatis seenuudha. Hojii biraa eegaluudha. Hojii biraa eegaluudha. Malee jechuudha maal godhanii shaampoo firee sadii yookaan qibaatii firee 2 of duuba kaa'anii tumaanii dhiifa mallee naa godha warra shooppii qabdan isin busheessuudhaaf osoo hin jenne ta'anii tuman koomentii akkana jette mataan kan jette maal ta'e mataan kiyya wallaahi ni dhaala warra shooppii banattanii shooppii gurgurtan kana dhiifa naa godhaati ni ilaala jala taa'e qibaatii koome akkana bitee suura taa'ee koomentii tana osoo dubbisu achi ka'ee biraa deema. Vaaraaliin mana isaa du'e nama hin qabu maaliin jedhu fuulatti nama simatan hin beeku yallam hin jiru jechuudha. Gaafa kaan maal godhaa sanumaayyuu nama gurguree keessaa gala jechuudha. Kasaaree inkaan tirfii buufachuu miti waan nama kasaaree gala. Wallaahi dhugaa. This is big mushkil. Dhugaa.
Ati seente sa'aatii seente laayivii gad seente kana irraa qabdee hagam hojjedha jettee karoorsuu qabda ofitti. Shaampoo shan gurguree ooluu qaba. Hojjette dirqama akka shaampoo shan gurgurtutti hojjechuu qabda. Anamma anaa tiktokii erga kaayiroo dhufee anaa tiktokii kana gassii banee seenu argitee beektaa? Nagar. Anaa gassii banee ta'a. Anaa gastii namarra hoo deemu hoo argiteertaa? Nagar. Daqiiqaan soddomni gastii namaa keessa biratti taa'u ana biratti doolaara. Daqiiqaan soddomni gastii namaa taa'u ana biratti doolaara. Dhuga. Egalee yookaan ammoo daqiiqaan ani wannoo banee taa'u sun vaayiraalii mana kiyyaatiif hoo taa'a. Waan akkasii yaadu yaada sii galee. Waan akkasii yaada. Kanaafuu namni kennas akkasitti yaaduu qaba. Ta'aniitumaan oduu bichaa buka godhuu osoo hin taane sirriitti itti yaaduu qabda. Kanaaf mallaqa hin qabu hin jedhin. Wallaahi mallaqa hin qabu hin jedhin. Anamma silaa gaafa biyyatti galu sani osoo waa lafaa qabaadde akkasin ta'u bara osoo mana wayii qabaadde. Wallaahi dhugaa sin jedha kolfaa miti. Zalaaqa sin taate. Egalee osoo mana wayii qabaadde akkasin ta'u ture. Dhuga. Hin galu silaa mana namaatitti sii galee osoo waa lafaa qabaadhe jechuun mana wayii qabaadhe lafaa waa qabaadhe. Rakkinni bakka sin dhaabne hin qabu. Tase tarte hundaaf alhamdulillah jettee dhuftuuf ammoo wal shukurillaahi jettee itti fuuftee hojjetta bira ni dabarte jechuun mallaqa hin qabu hin jedhin hin qabu leettee abdiin hin kennatin hamma fayyaa qabdutti ati mallaqa guddaa qabda waan ta'eef. Beekee bar. Hanga fayyaa qabdutti. Dutti meera amma Wallaahi mallaqa ni qabda. gara fuulduraatti akka jedhu nan beekaa ammatti wanni akkasitti biizinasa biyyatti ittiin kiloo jedhu qabu siin jedhee bar. Yaa dhugaadha maan qabu jechuun waan miti sii galee. Ana siistariiti yan beektaa mita Dubaay deemte san. Ganama galgala annuman erga birrii 20,000 15 30 20 numan erga. Birriin tun numa fuudhamti luquc numa fuud ibroo kiyya galatoon numa fuudhamti qolol numa fuudhamti luquc numa gaafkaani Itoophiyaa keessa yoo maal hojjetan biizinasni jira jedhee gaafadhe. Jechuun yoo maal hojjetan uf dandeettan narraa jedhee gaafadhe. Gaafadhee jennaani maan naan jettee wallaahi wannummaan hojjetan illee yoo waan akka suuqii wayii na himte. Suuqii na himnaani maal fa'a itti hojjetan jenna akkana meeshaa akkana itti galchan hagamiin banan haga 100,000 ni banan. Ana birri maan ganama galgala ergutuun 100,000 ni geetti suuqii tana banaa fi jedhee as garagalee nama biraa gaafadhe. Suuqii Itoophiyaa keessa yoo banan akkamii nama baasaadhe nama suuqii qabu wayii gaafadhe. Qaraxaa fi sibsaba jedhanii jinni jedhanii torbaan irraa cufsiisan kana maal kana na hime namni kun. Akka waliin ginne sii galee. Amma achi as garagalee suuqiin banin hin jedheen. Suuqiin baniniiti lukkuu abbaa 20 bitiin jedheen. Lukkuu gurguddaa. Faranjii kan. Lukkuu abbaa 20 bitii. Lukkuu abbaa 20 bitii garbuu kuntaala tokko bitiin jedheen. Lukkuu abbaa 20 bitii garbuu kuntaala tokko bitiin jedheen lukkuu bichisiisee lukkuu gara lukkuu 10 bichisiisee garbuu ni bichisiisee. Allaatti fixaanaan jette allaatti fixa akkam godhaanaan jette. Muka gabbayiiti muka cidhi jedheen gabbayii muka cidhiiti mana itti ijaari mana itti godhin jedheen gabbayiiti. Gabbayii muka cidhiiti dugda hidhadhu gabbayiiti mana itti godhin jedheen akkasuma gabbaatee mana itti hin gootee wallaahi odoo guyyaa takka mallaqa naan hin jedhin. Usuu isin maanuu tartee deebiteetiin obboleetti isii qarqaaraa turte. Lukkuun sun killeen dhalti killeen takkitti nagatti gurguramtu ni beektaa ijoollee si waa hunda si ni danda'atti. Ani yaani narraa akkana lafa dhaye. Narraa yaani narraa lafa dhaye. Birri meeqaa waan san godhe beeki birri mabar 60,000 akkama ergee 60,000. Birri 60,000 ofirra. Ka ganama galgala 10,000 ergu barka saara malee waan akka faayidaa naan qabu. Dhuga. Galee jedhee keessaa galee sii galee wanni akkas amma namni keenya hin tuffata. Fakkeenyaaf amma lukkuu namni keenya hin tuffata. Wanni akka lukkuu faayidaa qabdu hin jiru. Abbootiin qabeenyaa biyya arabaa amma fakkeenyaan biyya arabaa tureemi warri shariikaa lukkuu qabu shariikaa tujaa jennaan kan gurguru kan biyya arabaa kanatti biizinasi guddaan warri imaaraa guddaa qabu suni warra lukkuu dalagu beektaa sun araboonni taajir ka beekamu
warri Biyya Arabaa keessatti namni mindaa sii kennan qajeelanii mindaa kan keji'an sii kennan yoo jiraate warra baadiyyaatti biizinasa qabu bar warra baadiyyaatti lafa qotatu madiraa qabuu fi hoolaa fi re'ee fi lukkuu qabu bar warri mindaa sii kennan biyya Arabaatti. mindaa fi miti biyyuma keessatti warri lukkuu qabu warri lukkuu 200,000 dalagu arrees jira mootummaa bira dhaabbate baay'isa wayi lukkuu jechuun namni hin beeku malee astagfirullah iladee addunyaa kanarratti mee biyyoon Arabaa kun maal nyaatu jira dujaaja kana markeeta meeqa seente bara shariikaa lukkuu keessa hoo gad xiqqaatti namni meeqa dalaga bar Thank you, Bishop. lukkuuwwan waan xiqqaasaa Yaa kanaafuu wallahi amma jaarsuma keessan warri ima jaarsa biyyaa qabdan warri jaarsa biyyaa qabdan wallahi ani icciitii tiyya takka isinii himu mucaa wayitii wal jaalanne beektee biyya mucaa wayitii wal jaalanne 2020 mucaa wayitii wal jaalanne osoo biyya jirtu moo yoo san kuweeti jiraan yeroo jalqabaatiif nama Itoophiyaa jaaladhe yaad achi jechuun feesbuuk himarra wal barre mucaa feesbuuk himarra wal barree karaa feesbuukiitii wal barree karaa feesbuukiitii wal barree wal jaalanne waliin itti fuufne adaanii mucaa jaartii qaba osuma jechuun jaartii osoo hin taane fireendii qaba waliin itti fuufne waliin haasayaa turre booda amma ni dhufa bakka ganamaa galgala bakka injiraa miti hawwiin isaatii fi dhiira tokko tokko daftee irratti hin naqaatu tokko tokko ammoo daftee irra hin naqaatu jira hawwiin isaa waa'ee birriiti. Aganatti bakka ani yoo walitti dabalamne anatu jedhaa beeki yoo walitti dabalamne alhamdulillah mucaan amma ijoollee naannootillee maatii sirriitti hin beeka maatii isaa haga wal baranne yoo walitti dabalamne tawakkaltu lillaahi walitti dabalamne yoo walitti hin dabalamne isumaafuu dabartii haa taatu jedhee an birrii ji'a ji'aan siif erguun qabuuti maal hojjechuu feetaa jedheen hojii wayii si qabsiisa. Ana jedhaan hojii wayii hojjechuuf maal feetaa naan jedhee gaafadhe manja fi qaadii barachuu fedhaa jedhe manja fi qaadiin meeqa birrii Itoophiyaa 6,000. Yaa okey rakkoon qabu si gargaara jedheeni birrii Itoophiyaa 6,000 irraa kanfalee manja fi qaadii barate. Manja fi qaadii baratee amma achuma ka'ee manja fi qaadii baratee erga manja fi qaadii baratee geessee walla ergeete hanganatti manja fi qaadii erga baratee geessee ammas garagalee yoo makiinaa qabaate oofaa miti jedhee ammallee waan biraa wannoo fide zaamaa qaaqa biraa fide obboleessa kiyya jedheen manja fi qaadii yoo makiinaa qabaatte ooftaa. Yoo makiinaa qabaatte ooftaa manja fi qaadii itti dhiisiiti. Amma san keessa iyyuu wannoo hojjetanii hojii wattaaddaraa kana hojjeta. Wattaaddara mootummaati. Garaana nyaate beektee maatii isaatii hundaanuu wanna barsiisee maatiidhaan wal baranne bakka haati ganama galgala boottii garaana nyaatte bahi jedheen hojii mootummaa san dhiisiiti. Hojii adan jiraanii bar hojii mootummaa keessaa dhiisii bahi jedheen na dandeettaa namni birrii 2,000 fudhata bar je'an inni na dandeettaa je'an 2,000 naa ergitaa innaan rakkoon qabu kudhanuu si ergaa bahin jedhe. In bahee taachii baheetiin jedhe amma biyyatti galee ta biyya galee jedhe maal godhe beektaa gaazii gurgurin jedhe. Banni barsuun dalagaa guddaadha. Hayyee daakaan ni buusi. Amma gaafadhe beektaa amma gizeemama hojii kana keessaa inni bahu kana gaafadhe nama iyyaafadhe nama gaafadhe jechuun yoo maal hojjetan bakka namni kun jechuun jiraachuu waan jechuu danda'a jedhee gaafadhe. Jennaan hojii amma laalee inni hoteela naabanii naan jedhe. Habibi kiyyaasiffadhu jennaan hoteela birrii 200 hoteela sanuu mana foonii naan jedhaa bar. Ansan hin qabu. Mana foonii. Yoo rabbiin nu godhee hireen xiyya taktee walitti jiraatte tawakkaltu lillaahi walitti iyyuu dhufne yoo walitti hin dhufne ammoo wanni sii godhu kun hundi obbolummaadhaaf jedheetumaan as garagaleetumaanii okey jedhee mana gaazii biteef sii galee. Kun gizee mansiyyan ajjanu doktora silii lubbuu koo naan jedha wayyee lubbuu koo
የኔ መከታ jedheen makata. Haasee kun wallaahi waan ajaa'ibaati. Gaazii jechuun mee haasee jedhe. Ool dhiisee asli. gaazii kana jilmaa fuudhaa gaazii kana gurgurin jedheen beekte nin fuudhaa qircoo gurgura gaazii kana siffataa dhufe adaa dura rabbi jedha anduu addeemaa jira naan jedhe adaa anduu wallahi billahi adaan du'atu deemaa ture naan jedhe lakki du'aallee miti jiramatu deemaa ture nama rabbiin keerii qabu walitti sin daballe rabbumatu waymaa wannu barsiise deemin jedheen achuma bakka ni hojjete maashaallah hojii sirriitti hojjeta hojii sirriitti dalagaa ni dalagee hedduurraa unkaan akkasi hojjetee maal godhee wannoo banate deeme birri masan irraa deeme hoteela jedhu san banate. Maan dalay maan banani bana ijoolleen gaazii hojjettu hundisii wallaahi al'aziim haguma ambijarraa gadi dhufe hundisii warri gaazii jarkaanatti buusee gurguru hundisii arran tana waan mataa isaanii qaban kan biraa. Sun dalagaa guddaa bara. Achi deemeeti maal godhee hoteela jechuun qursii ganama kana minaamina kana waan akkasii san banate. Wallaahi rabbi kakadhe maatiin isaa hundi du'aa hinaa godhan. Maatiin isaa haati isaa abbaan isaa maatiin isaanii hundi karaa deemtu hundaaf karaa ol baatee gabbaatee milkaa'e wallaahi ilaa haddaa ammaan tana wallaahi osoo itti bilbileeti akka ilmoo isaaniitti naa wajjaasan akka ilmoo isaaniitti. Maashaallah. Amma maal godha si fakkaatare maalii argate dhagaa darbate jedhanii miti gaazii tana fuudhee ijoollee xixiqqoo harka kaa'ee biraa miliqee hoteela gale. Hoteela gale abbaa hoteelaa ta'e adaa waachi qaxare hoteela kanatti illee innini mootoratti kireeffate mootora kanaan dooraa ol abbaa qabeenyaa ta'e. Dagate amma bakka kaleessa barandaan kaleessa fuudhee san dagate asafa. Mootoratti tanaan tol jedhaa oole. Hoteelatti kana qabanate ijoollee biyya kennaa ni beektanii fuudhee galche kun illee yoo shunkurtiin kiiloon 10 bitamte kun illee ni dhufaa shunkurtii gimmaash kiiloo fuudhee galataan. Kun illee timaatimii kun saamicha sin jedha saamicha. Saamicha laal saamicha hoteela banee namatti kennee biraa deemuu asabaa ka hunduun hin dhufaa kun illee timaatimii kiiloo yoo inni timaatimii bitaa jira motora rabee maali timaatimii dhumatti jedhan maa eessa deemaa jirta shunkurtii qaaraa bitiidhaan zayitiidha sawuyyaan jedheen qaaraa fi zayitiin kan kee guyyaan bitamu maali inni jedheen. Hoteela kanaan jedhe wallaahi rabbi tiradhe abdii yoo kijibaa dhaadhe kun rabbiin arraba kiyya kana na haa gossu ji'a takka hojjetee gaazii san irraa ji'a takka naannoo ji'a takka ujuma 3 ujuma 2 hojjetee hoteela san banate hoteela irraa ji'a 4 hoteela hojjetee ruubii gaazii saniin arganne ruubii gaazii sanii. Gaafaan distiin jenne maaliin jenne jaarkaan zayitiin bitate maali kanneen hunda gurguratee baye keessa. Gaazii illee maal godhan sitti fakkaate gaazii illee ijoollettiin gara namaa gara qircachuu eegalan ijoolleen itti taphatte gaazii illee. Obboleessa kiyya jedhee latamma nama ol harkisanii miti yoo daaraa keessa gadhiisan taatuuf malee jedheetuma akkuma barbaadde godhadhu jedheetuma jalaa karaa dhaye. Jalaa karaa. Mallaqa keelleen gaafa nama dhiifte. Durumaan waa lama wal qabsiiseeti yoo ta'e yoo hin taane raasuu guddaa jedheen gargaare waan gargaare san. Itoophiyaa birrii 60 gargaare tawakkaltu illaa jedheen gargaare. Akka osoo miti dhiise. Amma kun Dubaay jira akkana naada wala ganama galgala. Way Dubaay deemee? Yoo ta'e Dubaay hin deeme kamuudhiin citte kun akka naada wala gara kan ati immoo akka obboleessa Dubaay qabdu kun odeen gadda dhageenne barnu.
Yaa kun Dubai jiram cubbuu yeroo sanan dalagaa ture naan jedha. Amma barkanaaf amma wannan si filadhee fatamma ati bakka bizinas yooma wal fuudhuu baannee bakka dhimma bizinasa kana hojii haasoynu. Ani wanno abdii kee maali beektaa? Ilaali yoo birri Itoophiyaa 30,000 argadhe. 30,000 san kiisii kaadhee yookaan baankii kaayee taa'uun jaaladhu. 30,000 saniin wanni an danda'u yoo lukkuudhaaf killee bituu ta'e lukkuu sadi bitee killee bitee akkasii waan xiqqoorraa qabuun fedha. Amma namni sangaa bituu hawwaami yookaan namni mana bituu maal akkasii. Ani waan xiqqoo wayiirraa ol ka'uu fedha laal waan xiqqoorraa waa hundaa gatii isaanii beekuun fedha. Ani lukkuullee hoolaallee waan hundaa gatii isaaniitii fi miizana isaanii beekuun fedha. Bakka maaltu akka gatii qaba maaltu akka hin jenne. Anamma obboleeyyan tiyyaa obboleessi kee tokko kan Itoophiyaa jiru jira. Wanni ani san goone hin jiru lafani qochisiisaani kontiraatee horiini wanna horsiisaa lukkuu maali ati sila barakan biyyarraa baate fanaan jedhan garuu yeroo an biyyarraa bahe gaafa birriin Itoophiyaa 1,000 akka 1,000,000 ammaatiin laallamtu biyyarraa bahe. Gin ammoo akka wanni akka lafarratti hojjechuudhaaf lafaa ol marguutiif dubartoonni ta'e nafaatii biyya Arabaa keessa jirtan biyyatti jechuudha osoo kontiraatattanii lafa qochisiiftanii wanni akkas shaggaan jiru. Wallaahi lafa kontiraatanii biyyatti qochisiifattaniiti wanni akkas birrii baankii achi naa kaa'aa jechuudha kontiraattee lafa akka ajaa'ibaa kana qochisiiftee wallaahi jechuudha waggama lama odoo qotteeti gaafa kaan as gara galteetumaanii lafa wayii bitattee qullaallee taanaan lafa kaa'atta. Wanni akka horsiisa keessa jirtu. Yoo maatiin keessan waa wahii mara siidha malee amma bakkee. Garuu rakkoon maal inni maatii gayaa qabaachuudha. Maatiillee ammallee wanna goota laal. Maatiillee homatti kennita. Maatiillee gubboo baratee bara. Homatti kennita bas. Taane immoo saratanyaa qaxarta waan gootu san irratti saratanyaa qaxaratta. Horii kan kee nama sii eegu nama sii hojjetu. Maallaqni jiraannaan ni hojjeta. Sarratanyaatti qaxaratta. Maatii keetiin akkasuma godhaa dhiifte sarratanyaatti qaxaratta. Sarratanyaa san ammoo dantaa ofii irra laalan. Maa ijoollee amma. Sarratanyaa gaafatti qaxaratte maatiin kan kee sarratanyaa san ofiitii irra laalan.